Dilbata waaree booda OBN kan hordofaa jirtan kun sagantaa yeroo kaayyooti akkam jettu hordoftoota keenya egaa kaabaa kibbaan bahaa lixaan warri jirtan warri bashannanaaf qophooftan hundi kun sagantaa yeroo kaayyooti egaa qophii sirbaa fi odeeffannoo qiqindeeffanneeti jirra. Maarree qophiin keenya har'ammoo keessummaarraa akkuma barame kan isin bira gahu keessummaa toora artiitirraa nama salaalee imalee stuudiyoo keenyatti argame qabna har'a. Maarree keessawuu hawwisoon salaalee artii oromootiif gumaachee wajjin mari'achaa oollaa. Hordoftoota keenya yoo yaada qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenya haaloo jechuu hin dagatina. Qophiin keenya immoo bareedee akka isin bira gahuuf ispoonsaroonni keenya jiru Qarcaanshee Tireedingii fi Baankiin Awaash. Egaa Qarcaanshee Tireeding biizinasiin koo kan guddatu yoo qonnaan bultoonni jiruuf jireenyi isaanii guddate jechuudhani qonnaan bultoota irratti hojjeta. Isaa wajjin hojjeta hordoftoota keenya. Maarree ergaa isaanis hordofnee deebinaa. Baankiin Awaashis akkasuma baankii uummata waliin hojjetu kottaa nu biratti qusadhaa. Cimmis mana guutti lukkis mana fixxii isiniin jedha. Baankii Awaash baankii uummata waliin hojjetu. Baankii kana wajjin yoo hojjettan irraa liqeeffachuu dandeechuu egaa biizinasii keessanis ittiin guddifachuu dandeechuu itti goraa isiniin jenna. Ergaa isaanii hordofnee deebinaan faana tura. Dur dachee biyya keenyaa keessatti yeroo duraatiif re'een Kaalid baala muka tokkoodhaan dhamattee gammachuuf ka'umsa taate. Kaalid gammachuu kana fudhatee yeroo duraatiif ilmi namaa buna addunyaadhaan akka waliin ga'uuf karaa ta'e. Bunaaf nagaan dhabinaan aadaarraa ka'ee dinagdee sochoose. Qonnaan bultoonni biyya keenyaas oomishuudhaan addunyaa irratti kabajaaf ulfina yoo argatan Qarcaanshee Tireeding anniisaa qonnaan bulaa ta'ee anniisaa dinagdee uumaa jira. Qarcaanshee Tireeding yeroo duraatiif biyya keenyatti teeknooloojii bunaatiin wal nu barsiise. Qarcaanshee Tireeding yeroo duraatiif qonnaan bulaan sanyii filatamaa bilisaan argatee oomisha gaarii akka oomishuuf bilisaan raabsee buna gatii gaariidhaanis irraa bite. Qarcaanshee Tireeding yeroo duraatiif bu'aa ce'ee fi baasii hin malle qonnaan bulaarraa hambisuuf Finfinnee malee giddugalli bunirraa gabaa addunyaatti ergamu qopheessaa jira. Waggaa waggaadhaan yerootti nuti guddinaaf hojjenna. Maarree lammiileen keenya koottaa waliin hojjennee seenaa haa galmeessisnu. Qarcaanshee Tireeding. Qarcaanshee Tireeding. Giddugala qunnamtii maamilootaa yaada gaafii fi komiiwwan maamiloota keenyaa fudhachuuf nu dandeessisu sarara bilbilaa kafaltiirraa bilisa ta'e 8980 qopheessinee isin tajaajilu irratti argamna. Tajaajilawwan baankichaa beekuu hoo barbaaddan komii fi gaafiiwwan kamuu hoo qabaattan kenniinsa tajaajilaa keenya irratti yaada qabdaniif dabalataanis chaanaaliiwwan miidiyaa hawaasummaa toora marsariitii fi imeeyilii baankichaatiin gaafiiwwan yaadawwanii fi komiiwwan nuuf dhiyaataniif giddugalli qunnamtii maamilootaa keenya deebii barbaachisu kennuu irratti argama. Giddugalli qunnamtii maamilootaa yaadawwan gaafiiwwanii fi komiiwwan maamilootaa afaan afuriin jechuunis afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Tigriffaa fi afaan Ingiliffaatiin guyyoota ayyaana uummataa fi amantaa dabalatee lakkoofsa gabaabaa waamicha bilbilaa 8980 dabaree 3 sa'aatii 24f isin tajaajila. Sararri qunnamtii maamilootaa keenya diizaayina keessoo isaatiin bifa haaraadhaan gurmaa'ee hojjettoota keenya giddugala sarara qunnamtii maamilootaa gaafii keessan deebisuuf qophii ta'anii isin eeganiin sa'aatii 24f isin tajaajila. Giddugala waamicha bilbilaa kafaltiirraa bilisa ta'e 8980 Baankii Awaash. Hordoftoota keenya walitti deebineeti jirra. Egaa ispoonsaroota keenya Qarcaanshee Tireedingii fi Baankii Awaash ulfaadhaa galatoomaa jennaani. Egaa gara keessummaa kan kootittanii deebi'aa. Keessummaan koo har'aa kama akkame baamsaani kama akkame hoolaani goofaree kama akkame hoolaani. Makameolani gofareka makameolani gofareka makameolani Donya ridava me bakuma garanjale olani Do anarasani damabazani Do kajabile walitidani nu babazani Namali ya daketi Sirti wa Singo Hordoftoota keenya egaa keessummaan kan koo har'aa Ayyala Nuguseetii kama akkame
jechuudhaan kan beekamu akkasumas sirboota kan akka darrooroobe jedhuun kan beekamu eessatti baddee amma immoo baga nagaan dhufte jennaani. Dhufaana turaa isiniin jennaa egaa ayyuun baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdanii. Tole egaa Ayyala Nugusee keessawuu durii Hawusoo Salaalee keessatti baay'ee beekamta. 80 gara dhumaatii fi 90 natti fakkaata yoo dogongoruu baadhe. Mee yeroo san akkamitti yaadatta? Yeroo san akkanitti yaadadhu egaa mana muuziqaa tokkummaa jedhamu jiraayyuu. Mana muuziqaa tokkummaa san Fayyisaa Nugusee Quxisuudha obboleessa kiyya. Isatu mana muuziqaa tokkummaa banee tureerayyuu. Amma Hawusoo Salaalee jedhu kana fiicha irratti Daffarfaan Dajaneeffaan Daffar Buzuufaa akka sirbanii sirba Karchamaallee Haxixxiichaa taphatantu jiraayyuu. Gizee san keessatti adda bittinanii jiraniyyuu manni muuziqaa tokkummaa kun walitti nu qabe baandii Tulluu Salaalee kan jedhu eeyyamallee baasisanii maqaa mana muuziqaa tokkummaa sanii walitti nu qabanii hojjechaa turreeyyuu amma kaakaa walitti nu qabe isaayyuu hedduma walitti nu qabee orgaanii tokkicha nu bitee namoota baay'eellee nama nu gargaaru kan akka Jarman amanteefaa baandiin Salaalee kan jedhu kun ijaaramuu qaba waan jedhu kaa akkuma atuu duraan kaasaa turte aadaan biyya ofii kun namatti dhaga'amaa kan nama mararachuudhaan Jarman akka 20 maallu gumaachee yoo san kaa 20 baay'ee guddaadha ture. 10 orgaanii binne. Meeshota kaan immoo guuttachuudhaaf akkuma ispoonsara gaafachuudhaan akka abbaatitti Fayyisaa Nugusee nuun deemee beeksisa hunda maxxansuudhaan deemeellee maal jechuudha walitti nu qabaa akka jirutti heddumaan nu jalaa tabaddalee inni du'e. Gaafa inni du'u amma tokko bakka isaa buunee hojjechuudhaaf anu hanga tokko hamma waggaa 4 moomaan jejjedhee booda kaa wanna abbaan qabne wanna abbaan keessaa deemu amma tokko namatti hin tolu. Yoonkanis harkatti baay'achuu danda'a ta'a. Sababbii saniin adda bittinnee immoo ani gara abbaa maatiiti. Akka ormaa akkanaaf akkana jedhee tooyi jiraachuudhaaf namatti hin tolu. Tole gaamee gara qonnaa deebi'ee egaa qonnas hojjetta jechuudha. Wanni itti yaadadhu ani dhufes qonnumarraayi. Duras qonnaan kan bultu taansee immoo artii kanatti waan dandeettii qabduu fi gara artiitti gorte sana booda immoo achitti deebitee jechuudha. Kanaaf badde. Tole gaamee namoonni amma naa kaasaa turte Daffaar fa'aa jiru kan akka Imabeet Tolosaa fa'aa Bishaan Baariin beekamti. Daffaar Buzuu immoo Geerarsaan beekama. Bilisummaa fa'aa jiru. Mee Gitaachoo fa'aa Bosiyyoo na yaadadhaani. Mee Geerarsa toora san jiru mee akkamitti yaadattu isin? Geerarsa toora san jiru Geerarsicha hojjedheen ture anuu. Tole guyyaanis guyyaa bashannanaati. Namni immoo yaadaan Salaalee durii Hawusoo Salaalee durii yaadatuuti. Mee haa jennu. Egaa Tiitigaanga maa diddaree tiituu tiitigamaa diddaree tiituu titittiin tunkan isaan damman dambeessituu. Baloo gorba keenya jabaadhu naman taane naman jabeessituu kabinaana maatigaa. Mootti dheeressinu. Bareedaadha. Darrooroo beekan jedhamu egaa farsoon jira sirba kee keessa. Mee haa yaadannu isas. Darrooroo beedaarii abeenge
Arsooku feedaarin kajeengeleeti numashii korittinaa Arsiiroo feedaarii kan baata daarii kan baata Arsooku feedaarin barbaadaati numashii korittinaa. Sinna jalaa baay'ee qabuu bareedaadha. Sinna jalaa qabuu Egaa baay'ee bareeda natti toleeti jira. Ayyalaan Gusee qonnaan bulaadhas, artistiidhas. Mee afoolli ati dur keessoo yeroo hojii qonnaa hojjettu itti fayyadamtu hagam artii irratti si gargaaree keessoo naanna'ee fa'aa kaasuun ni danda'ama. Odoo dhuganii loontu farsoo dhugaa jedhanii uummanni akkaataan itti sirbu jira. Akkamitti yaadatte isa kana? Egaa akkin itti yaadadhu sirbi salaalee akkuma jettu gaafa dabootis ta'e gaafa daboo jenna kaa jigii jedha naannoo bira. Walitti jiguu yookaan immoo daboo Daboo jenna. Guusas warri jedhan jiru. Guuzas hin jedhani. Kanaaf gaafa san gaafni qonnaatis jira gaafni haamatis jira. Gaafa qonnaatis qotaa oolee mi'a galfatee walitti deebi'a. Walitti deebi'ee nyaatee dhugee taphata. Tole. Aree maaree 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 abiyya keenya maaree gorba keenya. Aree alaga teenya min burraa nuure burraa kutu gaariidhaan du'atu asaariidhaan. Alaa kabikaan farsoonnaan hin qabne dhangalaate badde. Niitiin beekaan qabne faffacaate rafte. Aree maaree maaree min taphannuure mana ilma namaa teenye waan jaantala namaa qabanne. Yoo burraaqne maaree yoon kaangaa mana namaati miti mana intala namaati miti gaaddisa mukaa tiktu hiriyaanoo walgee. Emburraakaa hin taphataa mirraaqi kaangaa burraaqutu gaariidhaan du'atu asaariidhaa qabinaanaa. Cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Coobni bishaanis kuufamee gaani guuta. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramuu abdiin guddinaa akka eefu xiqqaatee guddatee osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine muudaa itti kuufachuu. Coobni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu. Guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu. Miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa. Milkaa'ina jireenya keessan boruutiif har'a hojjedhaa. Awaash mudaa itti qusadhaa. Baankii Awaash. Gara boodatti sirbi atileetiidhaa fi sirbitas jira. Maal gara boodatti ree isuma Achumarraa? achumarratti. Akkamitti yaadatame? Egaa maamoo waldee kuraamaa latongo yama babaa biqilaa yama babaa biqilaa. Maalitti gabbitanii kuraamaa latongo maqaa keessan kan jedhaa kanaan isaa baangalaan. Baay'ee bareedaadha. Egaa seenaa nama yaadachiisa. Ayyalaan Nugusee kanaan kan inni yaadatamu. Mee yoo san qananiisan maal sin jedhee sirba kanaatti baafnaan yookaan immoo atileetonni biraa warri si jalaa qaban daraartuu tiyya ragadduu tiyya warri jedhanis jiru. Maal isin hin jedhan? Sargii isaatiin hawaamayyuu. Tole. Duran ergadhee akkam jedhee gaafa qiliqqilii hawaame gaafa qiliqqilii dhaqee gaafa sanna dubbise kaa. Daraartuu immoo eebba manaatiin wal qabatee fayyisuma wajjin dhandheeyyuu.
natti tolaatee jira. Tole egaa naannoo keessoo qonnaatirraa afoola hedduu argachuun artiitti dhufuu keetti hagamsi gargaare mee isa san kaasi. Egaa artiitti dhufuu kiyyaaf ani amma tokko egaa gizee dheeraa cidha keessatti ta'ee daboo keessatti ta'ee baay'een taphadhe. Sirbita galgala. Dandeettii sirbaa oduman qabu kan meeshaa kanatti haaraa anatti ta'e. Isaaf akkuma seenan hojjedhe ijoolleen beeku. Sagalumaan eegaan taphadhe. Kanaaf ka iskeelii san eeguutu ulfaata. Hamma tokko laali qaama haaraa ta'a miti maaliif harka warra meeshaa taphatu baruun barbaachisaadha. Isaanis kiyya baruun barbaachisaadha. Bakka kanatti gizee hunda keessummaa ta'uutu jira malee dandeettiin sirbaa hamma tokko hamminna uummata keessatti socho'ee maal jedhee taphadhu baay'ee na gargaareen jedha kun dandeettiin kan koobichaas miti kan waaqaa wajjin malee. Tole egaa baay'eedha shuboteen kan taphatamu. Ragada sirra gaddaa miti. Egaa uummata keessatti dirqama akkaasii kana meeshaan hin jiru achi. Numatu walii meeshaadha. Sochoosuun dirqama jechuudha. Tole baay'ee bareedaadha. Ayyalaan Gusee sirbi ati yoo san sirbite lakkoofsa yaadatamaa yeroo hawsoo salaalee keessa turte sana boodas baandii tokkummaa salaalee jettanii duratti yeroo sana yeroo inni sirbitan lakkoofsa yaadatamaa sirbisuu uummataaf dhiyeessu. Oduu baandiidhaan walitti hin dhufini kam akkamee darroo roobee walancitii qilxuu jalaani karaan kan jedhu bishaan allayyaa jalaatii jammarri kan wallaggaa tokko miseetoo kan jedhu kam akkamee sirban kan jedhu deebi'ee kan arsii tokko sirboota albamii guutuu sirba akka 13 hojjedheen 12 maasterarra oole kaasettaadhaan gabaarra oole amma ergiin isa baasee albama guutuu baase sanii baandii salaales akka walitti qabee fayyisan jechuudha ergan isa baasee asitti. Amma gaafa isa walitti nu qabu immoo kolleeshina daffar jennee bosiyyoo jennee aanannee darrasaan tokko sirba tokkicha darrasaa Absaamuu jedhama biyyuma keenya gara Goljeetii. Taloo burtukeetoo jedhee an taphate jechuudha. Namoota afran kan fayyisaan nu hojjisiise. Isarratti an baandinuu jammarame jechuudha. Hin jammarame malee itti fuufamne. Sirba tokkicha san nu hojjisiise hojjetee fixee raawwatee odoo gabaarra oolchi kan inni du'e. Kanaaf achi keessatti sirba 4-3 qaba ka albemaa tokkicha irratti tirfii jechuudha. Tole mee yaadannu saboota kolleeshinan hojjedhe. Tole. Kanaafuu lakkoofsan baay'eedha jechuudha. Baay'eedha. Gara albama 2 ta'eera. Tole bareedaadha. Tole. Olancitii kan jiru hoo? Olancitii. Walanchitii jechuun sun adaama gadi joorrootiyyaan. Walanchitii jechuun sun adaama gadi. Jigi sina fudhadhu badii joorrootiyyaan. Jigi sina fudhadhu badii. Jaalala guddina jechuudha. Bareedaadha. Mee hordoftoota keenya sirba kam akkamii jedhu hordofnee deebina. Hordoftoota keenya egaa keessummaan kan koo har'a Ayyalaa Nuguseetii keessawuu hawsoo salaalee kan nu yaadachiisedha egaa guyyaa har'a sirba kam akkamii jedhu immoo isin biraan geenye sana booda ayyuu wajjin kan walitti deebinu ta'a faana tura.
Hordoftoota keenya walitti deebineeti jirra. Egaa keessummaan kan koo har'aa Ayyalaa Nuguseeti. Ayyalaa Nugusee yeroo baandiiwwan yookaan immoo hawusoowwan Oromiyaa keessatti bibbiqilaa turan nama argamedha. Egaa hojiin isaa hojii qonnaa ta'us waan afoolan beeku sani baandii keessatti agarsiisuudhaan nama beekame jechuudha. Egaa sirboon isaa keessawuu darroo roobee kam akkamee kan jedhan walancitii kan jedhaniin kan inni beekamu. Keessummaan keenya har'aati. Egaa Ayyuuni akkamitti tolaa jira? Bareeda bareeda. Tole egaa mee Ayyuun turtii hedduu booda sirba dhiyoo kana baasteetii jirta. Mee seenaa kiliippii sanaa akkamitti kaasta? Akkamitti ibsita? Seenaa kiliippii kanaa sirba kanaa duruma hojjedheen tureera. Gizee mana muuziqaa tokkummaatiin amma tokko waggaa 4 socho'ee isin hin jenne. Hojjedheen tureeyyuu irra deebi'amee meeshaa ammaa kanaan ammayyaa ammaatiin haa hojjetamu waan jedhu kanaan ijoolleen na kakaastee hojjedhee. Egaa waggaa san hoo maal eeffita? Maqaa abbaa kee balleessita waan jedhuyyuu. Maal mata dureen isaa? Mata dureen isaa? Hoo maal eeffita? Maqaa abbaa kee balleessita jedha. Garuu amma gurbayyoo maal eeffita? Maqaa abbaa kee balleessita. Kanaani amma wanni dursa'ani waan hin taphachuu yaadayyuu gizee yaa caaluun duusan amma harka namaatiin tabaddale waan jedhu kana. Ani akka hoggas biyyan jira. Fakkeenya maal felaata waan jedhu kana. Egaa namni karuma qabateen sirbi siyaasa hin jedhu. Siyaasni mataa ofiiti malee kan ormaa keessa hin galu garuu yoo jedhames jechuudha. Aadaan immoo kan taphatamu waanuma ta'e kaasameeti. Waan sirbaanuma dhaggeeffatamee waan irraa barantu jira. Waan irraa deebi'antu jira. Hin dhaggeeffatama malee hin jibbamu jechuudha. Amma kanarraa ka'ee egaa Haacaaluun sirba isaa jibbuudhaan yoo ta'e ilma dhiisaniyyuu maaf ajjeesan waan jedhu kana. Kanaaf duuti nama jiilchaaree waan jedhu. Goonni hin jiiluu jettee mata dureetti goote jechuudha. Kanaaf goonni hin jiiluu amma nan deebi'ee yaadne. Tole mee sagaleedhaan moo haa jennu ree? Sagaleedhaan haa jennu. Maal rakkoo qaba? Ayyee itti nuufuuf egaa. Gurbayyoo maal eeffita? Maqaa abbaa kee balleessita. Maaloo maal eeffita? Maqaa abbaa kee balleessita. Yoo fardi bokkokee maal eeffita? Maqaa abbaa kee balleessita. Sombootu qoricha maal eeffita? Maqaa abbaa kee balleessita. Hoggaa yartuun diddee maal eeffita? Maqaa abbaa kee balleessita. Shimaala qoricha maal eeffita? Maqaa abbaa kee balleessita. Wow, ayyee ulfaadhu galatoomi. Egaa hordoftoota keenyaa keessummaan kan koo har'aa Ayyalaa Nuguseeti. Akkuma sila jedhee sirba goonni hin jiilu jedhu isin affeerraa kiliippii tibba kana bahedha. Hordofaa isiniin jenna. Qopheessaan Abbabaa Magaraa gama ogummaa teeknikaatiin firaa hawaasa wal faana turre nagaatti.